Kufa, mutuma gabro takun di kufa, agabru makun di haba, kurumu bekaso jaba da berkejuba. Nasoni di kufa, mutuma gabro takun di kufa, agabru makun di haba, kurumu bekaso jaba da berkejuba. Ashamar kafune daawwatootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa arra waa'ee jaarsummaa TPLF fi bilxiginnaat ilaallaa jechuudha. Bilxiginnaan waan ajaa'ibaa wanta yaadamin goote wanta yaadamin maaliif jenna bilxiginnaan Itoophiyaa keessatti humni isa danda'u tokkollee akka hin jirretti of dhiyeessaa ture jechuudha. Bilxiginnaan Itoophiyaa keessatti jaarmaan isaatti qixxaa'u tokkollee waan hin jirre itti fakkaate. Kuni maa inni paartiin bilxiginnaa paartii isaatii fi mootummaa adda baasee hin ilaalu. Mootummaa akka paartiitti ilaala. Mootummaan mootummaadha. Caasaan paartiitii fi caasaan mootummaa waan garagaraati. Kun namuufuu ifa. Garuu bilxiginnaan humna mootummaa akka humna paartiitti of ilaaluudhaan ana malee namni hin jiru jechuudhaan of tuuluudhaan of guddisuudhaan mirgoota sabootaa fi saboonni biyya saniin heera ittiin bulmaata biyyi suni tumattee lafaa qabdu keessatti irratti walii galan diiguudhaan bilxiginnaan akka ofii fedhutti imaluu eegale. Yeroo kana saboonni humna hin qabne warri akka Oromoo warra akka Maalii humata kan dubbanne ima callisanii jechuudha. Garuu warri humna qabu warri jajjabni warri TPLF warri naannoo Tigraay mootummaan naannoo Tigraay abadan Dr. Abiy waan ati ooftu kana sirraa hin fudhadhu jedheeni Dr. Abiyin irratti waan inni maddamarii deemuun kana irratti deebisee jechuudha. Numara dubbiin deemee lolli isaanii kun deemee garamitti isaan geesse bilxiginnaa harka kennachiise jechuudha. Mootummaan naannoo Tigraay yoo barbaadde lolaan yoo barbaadde tolaan kottu sin sodaadhu. Abadan birmadummaa naannoo Tigraay irra dhaabbatte taananiin nutu badee dhuma malee abbaan fedhe naannoo Tigraay caafii isaa daarii isaa wayita inni gaheetiniin akka barbaade godhu hin ayyamnu jechuudhaani waldhabbiin guddaan paartii bilxiginnaatii fi paartii warra TPLF akkasuma mootummaa naannoo Tigraay jidduutti uumamee jechuudha. Mootummaan Dr. Abiy awwala of tuulee sanbooda waan godhu dhabee jennaaniin lola isaa namni sodaatu dhabee jennaaniin bilxiginnaan jaarsummaa warra Tigraayitti ergatte. Jaarsummaan kaleessa wal guratee Maqalee dhaqe. Achi dhaqanii maal argan maaltu uumame maaliin deebi'aa wanta jedhu walumaan laallaa amma gama sagantaa itti aanutti nu ceesisa. Sakandii muraasa booda walitti deebina. Di kufa, mutuma gabro takun di kufa, agabru makun di haba, kurumu bekaso jaba da berkejuba. Nasoni di kufa, mutuma gabro takun di kufa, agabru makun di haba, kurumu bekaso jaba da berkejuba. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo kun kan daawwataa jirtan qophii addaa Aanolee Global Media irraa isiniif darbudha. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jechaa warri karaa Facebookaatiin hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhadhaa jechaa amma waa'ee jaarsummaa bilxiginnaa fi TPLF itti isin deebisaa jechuudha. Egaa ka waggaa lama dura mootummaan Dr. Abiy Ahmed qabsoo qeerroo Oromootiin aangootti ol bahe angoo qabate angoo hunda to'ate masaraa afur galee jechuudha. Yeroo masaraa afur galee kanatti mootummaan Dr. Abiy akka nama dimokiraasiif dhaabbate akka nama federaalizimiif dhaabbatetti of mul'isaa ture. Yeroo kanatti uummanni Oromootiif sabootaa fi sabaa fi sablammoonni biyya saniitis mootummaa Dr. Abiy deeggarsa kennaa turan. Hayyoonni Oromootis Dr. Abiy deeggarsa kennaa turan. Qeerroonis Dr. Abiy deeggarsa kennaa ture. Dr. Abiy garuu kaayyoon isaa kaayyoo federaalizimii kaayyoo sabootaa fi sablammoota biyya san keessa jiraatan mirga isaanii naannoo isaanii irratti osoo namni tokko keessa hin seeniin osoo federaalli keessa seeniin akka barbaadanitti of bulchuudhaaf
Isaan kaatan san osoo hin taane kaayyoo Minilik kaayyoo Haile Sillaasee san kan kaleessa qabsoo uummattoota Itoophiyaatiin daaraa ta'ee bittannaa'isan Dr. Abiy Ahmed deebisuudhaan uummata kanarratti fe'uu barbaade jechuudha. Deeggarsi uummanni Dr. Abiy Ahmediif agarsiisaa ture suni suutuma suuta diigamee maanxa'ee sadarkaa amma isin argitan kana irra gahee jira jechuudha. Haa ta'u malee ammallee paartiin Biltsiginnaa naannolee 8 hafan irratti naannoo Sidaamaa osoo hin dabalatin jechuudha. Sidaamni naannoo ta'e Ameerikaa malee hanga maccaasaa barbaachisu waan hin guuttatanii fi naannoo kudhan qabdi Itoophiyaa yeroo ammaa Sidaama wajjin naannoo 9 Dr. Abiy Ahmed akka barbaadetti waan barbaade irratti hojjetaa jechuudha. Garuu naannoon inni dadhabe maayini naannoo Tigraay. Dr. Abiy Ahmed sirna Minilikii fi sirna Haile Sillaasee san deebisuudhaaf kan gufuuti ta'e naannoo Tigraay qofa jechuudha. Naannoon Tigraay qabsoo hadhaawaa isaan godhaa turan hundi kennaan beena. Uummanni Tigraay akkamitti akka miidhamaa ture hin beena jechuudha. Qabsoo hadhaawaa san keessa darbanii dargii kuffisanii mootummaa qabatanii waggaa 25 biyya san gaggeessaa turanii booda Dr. Abiy Ahmed aangootti erga dhufee isaan gara Maqaleetti geggeessee hooggantoota isaanii tokko hidhuu eegalee sun ejjennoo sirriiti. Garuu Dr. Abiy rakkoon isaa maa inni sirna Minilikii fi sirna Haile Sillaaseen eegalan san fiixaan baasuu barbaada. Uummanni Tigraayis ta'ee mootummaan naannoo Tigraayis ta'ee qabsaa'onni Oromoo uummanni Oromoo sirna Minilikii fi sirna Haile Sillaasee hin deebisan. Hin barbaadanis abdas kunis hin ta'u. Dr. Abiy Ahmed naman dhagahu humnaan deemaa kitaaba maddabarii barreessee maal jedhee paartiilee addawaa'ii walitti fidee paartii Biltsiginnaa jedhee OPDO maqaa Oromoo qabdu diigee sabboontota Oromoo ofirraa ari'ee warra kaayyoo sabaa gane walitti qabachuudhaan Biltsiginnaa jedhee uf moggaase. Waan kana ta'e pellee farkatti fudhachuu dide. Dr. Abiy Ahmed filannoo gaggeessuu hin barbaadu. Filannoo malee biyya san gaggeessuu barbaada. Maaliifi kaayyoo inni deemuu kana sabni waan irratti bareef, uummanni waan irratti bareef, uummanni mootuu sirna gabroonfataa Minilikii fi Haile Sillaasee san hin barbaadu. Kanaaf namni akka isaan filleen beeka. Kanaaf filannoo malee biyya gaggeessuu barbaada. Gochoonni inni filannoo dura godhan jeequmsa kaasuu maal gochuu kuni fedhii Biltsiginnaan filannoo gaggeessuudhaaf akka hin qabaanne agarsiisaa jechuudha. Irratti COVID-19 dabalame. Sababa COVID-19tiin filannoo dabarsan yeroo hin beekamnetti garuu mootummaan Tigraay waan yeroo kana ejjennoo mataa isaa fudhatee jechuudha. Akka seera biyya keenyaatti mootummaan tokko waggaa 5 ol aangoo yoo ummati deebisee isan filatiin aangoo gubbaa turuu bu'uura seeraa hin qabu. Nuti birmadummaa seera biyya kanaa kabachiisuudhaaf qabsoofna. Mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaatti filannoo gaggeessuu yoo hin barbaanne mootummaan naannoo Tigraay naannoo isaati irratti filannoo gaggeeffata. Dachii teenya irratti uummata keenya keessatti filannoo gaggeeffanna. Kanammoo qaamni nu daangessu tokkollee hin jiru jedhaniitiin hin dubbataa turan. Dr. Abiy Ahmed paarlamaatti waajjira isaa keessaa maglacaa kennuudhaan bakka garaagaraatti ibsa garaagaraa baasuudhaan warra Tigraay doorsisaa ture. Warri Tigraay sin dhageenyu jedhaniini ofirraa tufanii jechuudha. Dr. Abiy Ahmed sodaachise isaa san warri TPLF dhaga'uu dide. Dhuma irratti waan godhu dhabe. Paarlamaa irratti dhiyaate dhaadate namni isa dhaga'uu dhabame. Karaa miidiyaatiin dhaadate namni isa dhaga'uu dhabame. Amma falli jaalalnaan maal godhee jaarsummaatti ergate jechuudha. Qaruutee fi qaruutee qabattee wal huutee moo maal jedhan isaa uggamamaa kana. TPLF waa'ee jaarsummaa sirriitti beeka. Warri Biltsiginnaa waa'ee jaarsummaa sirriitti beekti. Jaarsummaan adda waa'in kan qabsoo uummattoota ittiin laaffisaa ture. Dr. Abiy Ahmed illee tarsiimoo makaleessa warri TPLF dhimma itti bahaa ture ammallee inni deebisee warra TPLF dhimma itti bahuuf jaarsummaa ergate jechuudha. Nuu dhaabadhaa jedhaniitiin kadhachuu eegalanii jaarsonni, qeessonni, sheekonni, Hayilee Gabrasillaasee fa'aa atileetonni osoo nafiin wal godhatanii Maqalee dhaqan. Maqalee itti dhagan Dr. Dabratsiyoon marii gaggeessee duuka jaarsummaa namni jibbu hin jiru, waliin haasa'uu namni jibbu hin jiru. Garuu dhimmi irraa haasa'u dhimma uummata Tigraay osoo hin tahin dhimma heeraa Itoophiyaatiin dhimma heera Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa waan ta'eef dhimmi kun Tigraay qofa addatti hin ilaallatu. Dhimmi filannoo Tigraay qofa addatti hin ilaallatu. Mootummaan aangoo gubbaa jiru ifaatti guyyaa adiidhaan seera biyyi tuntumattee ittiin bulaa jirtu cabsee manni maree federeeshinii murtee seera faallessu dabarse. Akka seera biyya kanaatti mootummaan tokko kontiraan isaa waggaa 5tti dhumata. Deebi'ee filannoon gaggeeffamuu qaba. Biltsiginnaan kana cabsuudhaan humnatti fayyadamuudhaan
erga tarkaanfatee nuti mootu isa wajji seeran cabsinuu jedhaniitiin dinne kanaaf dhimmi kun dhimma nu qofa ilaallatu miti dhimma ummata hunda ilaallatu dhimma ummata Itoophiyaa hunda ilaallatu dhimma paartilee siyaasa biyya san keessatti hayyama filannoo qaban hunda ilaallatu dhimma ummattoota naannoo sagalan keessa jiraatan ilaallatu kanaaf jaarsummaan kan gaggeeffamuu qabu ummattoota Itoophiyaa wajjin malee ana qofa miti garuu gaafii isinii qaba jedheen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jaarsota biltsiginnaan ergate kanaan yeroo karaan naannoo Amaaratirraa naannoo Tigraay geessu cite yeroo raashinni zayitiin harceen shaqanni finfinnee irraa gara Maqalee deemu naannoo Amaaraa keessatti saamame ummanni Tigraay baraan akka dhumuuf yeroo naannoo Amaaratirratti karaan adda cite gurmuun faannoo jedhamu qabeenya warra Tigraay kan finfinnee irraa garas dhufu harcee daakuu zayitii waan ijoolleen nyaatu waan namni sooratu yeroo dhaabetiin guyyaa diinsaamu yeroo ummanni Tigraay baraan dhumu ka'e yeroo mootummaan kun Tigraay irratti dhaadatu yeroo mootummaan kun Tigraay sodaachisu yeroo mootummaan kun birmadummaa naannoo Tigraay akka barbaadeetti taphachuu barbaadu san eessa turtan jaarsummaan yeroo sammaan gaafatina jedhee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el warra biltsiginnaan ergatte kana lubbuu itti fuudhee jechuudha gaafiidhaan Atau garu Dr. Dabratsiyoon addatti nuti Dr. Abiy wajji rakkoon qabnu addatti nuti mootummaa federaalaa wajji rakkoon qabnu nuti seera ittiin tumanne qabna biyyi tun seera qabdi seera biyya saniitti hordofnaa jechuudha kanaaf waggaa shanii filannoon gaggeeffamuu qaba mootummaan federaalaa yoo filannoo ka hin gaggeessu jedhu taate nuti filannoo hin gaggeessina kun murtee kenna mootummaan yoo ka filannoo gaggeessu taate filannoo haa gaggeessu haala biyyaat irratti waliin dubbachuun walii ammari'achuun immoo barbaachisaadha jedhee jaarsota ofirraa deebisee jechuudha walumaa galatti biltsiginnaan maal yaadde mootummaa naannoo Tigraayitti jaarsota ergitee jaarsonni mootummaa naannoo Tigraay amansiisanii waan sani filannoo san akka mootummaan naannoo Tigraay hin gaggeessine gochuu barbaadan garuu mootummaan naannoo Tigraay gaafa fulbaana 30 booda mootummaan beekamtii seera qabu naannoo Tigraay bulchuudhaaf ummanni deebisee isa filachuu qaba koronaan jira jira garuu haalli koronaan amma Itoophiyaan keessa jirtu kan filannoo irraa nama dhorgu miti sadarkaa sanitti hin guddanne jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon jala muree itti himee jira jechuudha Dr. Dabratsiyoon kana qofa miti mootummaan Dr. Abiy Ahmad jalqabumaayyuu filannoo gaggeessuudhaaf fedhii hin qabu Corona rabbi akka dabalataatti carraa biraa fideef kanaaf qaama Tigraay balleessuudhaaf deemu mootummaa federaalaa Tigraay balleessuudhaaf deemu ummata Tigraay miidhuudhaaf deemu kana wajjin wanti nuti seera biyyattii ittiin cabsinu jiru seera hordofnaa jedhetiin ergate bifa kanaan kaayyoon Dr. Abiy harkaa fashale bifa kanaan kaayyoon biltsiginnaa harkaa fashale kaayyoon biltsiginnaa sadarkaa kanatti diigamaa jira kaayyoon biltsiginnaa sadarkaa kanatti dhabamaa jira jechuudha kanam warri hayyoonni biyya sanii hedduun kaasaa jiran biltsiginnaan osuma jennu ummata Oromoo harkaan qabdu ummata Somaaliyaa harkaan qabdu ummata Amaaraa harkaan qabdu ummata Tigraay harkaan qabdu bu'uura tokko illee hin qabdu jechuudha aangoo fi mootummaa amma harkaa qabanitti fayyadamanii utaalaa jiranii jechuudha kanaaf falli jirrumaa inni falli paartileen Oromoo dhiyeessan falli Paabaawon dhiyeesse falli Kaafaawon dhiyeesse falli Abaawon dhiyeesse falli paartileen biyyisan keessa jiran dhiyeesse falli mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse maa inni dhimma filannoo kanarratti mootummaan paartilee siyaasaa kana wajjin gattaa'ee murtee waloo fudhachuu qaba malee biltsiginnaan waan barbaade gubbaa bocee gad dhufe hin fudhannu kan jedhudha kanaaf mootummaan biltsiginnaa biyya saniif yoo kan yaadu taate ummata saniif yoo kan yaadu taate paartilee mormitoota wajjin paartilee mormitoota biyya san keessatti hayyama filannoo qaban hunda wajji gadi taa'ee dhimma kanarratti mari'achuu qaba marii kana keessatti olaantummaa isaa tarkaanfachiisuu hin qabu paartileen siyaasaa kun yaada waloo walitti fidanii waan murteessan saniin waa'ee filannoo lafa kaa'uu qabu jechuudha Dr. Abiy Ahmad anas beekanas murteessa jechuudhaan ummatoota Itoophiyaa irratti yoo kan daangaa darbu taate maybe warri lallaafan fudhachuu malanii warri wanni mootummaan fudhatu jechuudha warri akka Tigraay kanaaf biltsiginnaan mariidhaaf of qopheessuu qaban gama kennaanis dhaamsa kenna inni biraan mootu biltsiginnaan warra Tigraayitti jaarsa nuti mootu qawwee ergiti kuni tokkummaa dhabuu ummata Oromoo irraa madda tokkummaa dhabuu paartilee mormitoota Oromoo irraa madda nuti mootummaa kumanna ofii kennaa hoo tokko taanee jirra paartileen Oromoo tokko ta'umaaf dadhaban wanti tuffatamneef waan biraati miti
paartileen Oromoo tokko waan ta'uu dadhabaniif anas si caala waan jedhaniif aangoodhaaf malee uummataaf paartiin qabsaa'u waan hin jirreef kanaaf tuffatamne bilxiginnaan kanaaf nu tuffatte paartilee Oromoo tana bilxiginnaan akka malee tuffatti jechuudha namni arra ofii isaatii wal ta'uu hin dandeenye bor mootummaa osoo qabatee biyya kana uummata kana balleessayyuu nutu isinirra saba kanaaf yaada jedheetiin hin yaada bilxiginnaan kanaaf amma danda'ameen namu paartileen siyaasa Oromoo akka tokko ta'an dhiibbaa haa gonu egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa qophiin guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne waa'ee jaarsummaa bilxiginnaan Maqaleetti ergattee kana fakkaataa qophii biraatiin yeroo biraa deebinee kan wal agaru ta'a hanga qophii biraatiin yeroo biraa deebinee wal agarutti turtii gaarii isiniif haa taatu.